kabajamtoota daawwattoota uummata Oromoodha. Wanni nan dargaggoo Oromootiif dhaamuuf bakka jirru hunda qabsoo bilisummaa Oromoodha. Diinni karaa hundaan itti duulu jiru kana karaa nuyi danda'amu hundaan qabsoo bilisummaadhaa fuulduratti tarkaanfachiisuuf waan danda'amuun warra biyya keessa jirruu fi warra biyya alaa jirrullee tarkaanfii gartee mootummaan goolissituudha jechuudhaan sirna duguuggaa uummata keenya irratti raawwatu kana irraa gadi-cabsuudhaaf dargaggoon Oromoo bakka jiru hundaa akka qabsoo irratti hirmaannee qabsoo bilisummaa Oromoodhaa fuulduratti tarkaanfachiisnu kabajaadhaan isin gaafadha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Yes.